hammi ji'oota 12 keessatti hojiitti galuu barattoota yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaarraa eebbifamanii dhibbeentaa 85 qaqqabuu himame. Yuunivarsiitichi agarsiisa hojii ja'affaa gaggeesseera. Barattoota yuunivarsiitichatti beekumsa damee adda addaan gonfatanii eebbaaf qophaa'anii fi dhaabbilee hojii garaagaraa irratti bobba'anii humna namaa barate barbaadan gidduutti walitti hidhamiinsa uumuuf agarsiisni kun qophaa'e. Barattoonni bu'aalee kalaqaa dhiyeessuun dhaabbilee qacartootaan wal baruu maddiitti muuxannoos qoodataniiru. Kun piroojeektii waggaa dhumaatti kan yeroo eebbaatti kan hojjennudha. Piroojeektiin kun immoo ijoollee 5 wajjin gareedhaan hojjenne. Kun piroojeektii keenya immoo taayitilii keenya Electronics and Communication Engineering ani waggaa 5 amma fichaa jirra. Kun immoo packaging keenya tajaajila kan kennu automatic packaging machine jedhama. Kun tajaajila isaa kan kennu for small business kan small businesses kan tajaajila wantoota kennu hojii meeshaalee akka small business kan jedhamanii jiranii wantoota sana hojjechuuf kana machine kan itti fayyadamaa jirra. Kanaafuu for small business kun machine kun immoo faayidaa garaagaraa qaba. Kun automatically package amma kan ilaalu fakkeenyaaf amma kan jiru packageota meeshaalee kan jiran amma kan ilaalu machine kan humna nama kan fixuu fi yeroo isaan kan gubu waan ta'eef amma maashiniin kun immoo kan waan hunda kan isaan kan gaggabaabsu waan ta'eef maashiniin kun bakka tokkotti wanta hunda kan package kan jedhullee kan kiiloo samazanullee bakka tokko waan ta'eef automatic package machine jedhama. Maqaan koo Siyyum Abbabaa jedhama. Corporation Engineering Oromiyaatti qindeessaa communication fi promotioniiti. Expo kanarratti hirmaachuun keenya tokko muuxannoo qabnu barattoota kanaaf share goona. Kan bira barattoota kan ammoo gaafa nu bira dhufan maaltu isaan irraa akka eegamu beekanii akka dhufanidha. Dhaabbanni keenya dhaabbata biizinasii qofaa miti. Dirqama leenjisuu qaba nama. Humna nama gaa Center of Excellence jennee waan fuunuu fi beekumsa dabarsuun inni guddaan sani. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa barnoota qulqullina qabuun barattoota gahoomsuun yuunivarsiitichi dhaabbilee qacartootaa biratti maqaa gaarii horataa jira jedhan. Hoogganaan dhimmoota walitti hidhamiinsa yuunivarsiitii fi industirii yuunivarsiitichaa Dr. Tamasgan Dabaloo gama isaaniitiin dhaabbileen barnoota olaanoo higher education institutionii yookiin immoo yuunivarsiitii fi indastiriin walitti dhufeenyi isaanii guddina biyyaa baay'ee murteessaadha. Industirii keessatti hojiin hojjetamu yuunivarsiitii keessatti hojiin hojjetamu lameenuu yoo wal hin argine ulfaataadha. So mismatchiin akka hin uumamne yuunivarsiitii keessatti piroojeektiin garaagaraa riisarchiin garaagaraa hin hojjetama. Sun immoo fedhii industirii wajjin kan wal sime ta'uu danda'uu qaba. Alignmentiin hojjetamuu qaba. So karaa sana yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa hojii hedduudha kan hojjetaa ture. Industirii garaagaraa wajjin walitti dhufeenya garaagaraa uumee memorandum of understanding mallatteessee hojii garaagaraa irratti kan inni bobba'ee jiru. Barattootaaf leenjiiwwan gaggabaaboo akkaataa qaamolee adda addaa faana hariiroo itti uumanii fi of ibsan irratti itti fufiinsaaf kennina kan jedhan immoo qindeessaa dhimmoota misooma ogummaa barattoota yuunivarsiitichaa obbo Addis Abbeeti. Barattoonni barnoota daree keessatti baratan isa barnoota idileetiin alatti ogummaawwan garaagaraa gama hojiitiin isaan barbaachisu erga eebbifamanii booda ogummaawwan san akka horatan leenjiiwwan garaagaraa qindeessuu hojjeta akka biiroo keenyaatti. Leenjiiwwan ogummaa wajjin wal qabatee hojjennu keessaa inni tokko isa Job Expo kana. Job Expoon dhaabbilee qaxartoota barattoota eebbifamtoota keenya wajjin wal quunnamsiisuudhaaf adameetiin gaggeeffama waggaa waggaadhaan. Barana waggaa 6ffaadhaaf yeroo 6ffaadhaaf qopheessinee kanaan wal qabateetiin bu'aalee hojiiwwan keenya argamsiisan keessaa inni guddaan qaxaramuu barattoota eebbifamtoota keenya daran dabalaatiin dhufeera gara persentii 85 irra ga'eera. Employability rating yookaan immoo rating ittiin barattoonni keenya qaxaraman eebbifamanii ji'oota 12 keessatti barattoota eebbifaman keessaa persentaan gara 85 sadarkaa qaxaramuu irra ga'aniiru. Bu'aawwan amma hojiiwwan nuti hojjennu argamsiisaa jiran keessaa isa tokkodha jedheetiin yaada.